Har'a mucaa koo manatti gateen manaa bahee deemee weessan deeme sinitti fakkaate yeroo hundaa yeroo maraa yeroo hundaa fuula namaa dhaabachuu fuula namaa kadhachuu fuula namaa fuuldura dhaabachuu fuudhuma jibba jechuudha. Manatti gatee tan deemee jechuudha. Gaafa nani manatti gatee too deemu ganama sa'aatii lama walakkaatti baheen galgala sa'aatii 11tti deebi'ee dhufee jechuudha. Gaafan galgala sa'a tokkotti 11tti deebi'ee dhufu bakka isaan amma isin argitan kana boo'icha amma isin argitan kana natti agarsiifte maal akka ishiin taateen beekuu agaraa ciniinuu mataa dhukkubsattuu beeloftuu waan akka ishiin taateen beeku isuma dhugaa koo isiniin jedha maal akka taateen beeku waan akkasii kana immoo an fiddee dhiyoo kana hospitaala galte jedhee viidiyoo isinii hojjedheera laata hospitaala guyyaa 8 bullee baane tokko irratti achi hospitaalicha keessatti ka dabareetti jijjiiramanii marfee waraanuu maal jedhu waggaattuuf wallaalchisanii yeroo sanii jalqabdee akka nan irraa adda ba'uun barbaaddu. Manuma fincaaniillee dhaquudhaaf baay'ee natti ulfaataa jira jechuudha. Manumaayyuu gadi ba'ee miiluma koo hiikkachuun baay'een ulfaataa ta'ee jira jechuudha. Maaliif bakka hin boossisa kannumaan eegamu biroon biraa deeme maal akka taatu hin beeku maal akka waan ta'e dhufee sodaachisa ta'ee hin beeku maal akka ishii sodaachisu hin beeku waaqayyoon ilman kadhadhaa waaqayyoos guyyaa qabaa haadhuma obsumaan eeginaan jedha guyyaan jiraa jedhuma qaba tajaajiloota sogaa waametu kadhachiisu ofii koo sogaan kadhadhu waaqayyoon eegurra jirra. Ama maaliif isinitti himaa jira seetanii daawwattoonni koo ilaalaati. Waan natti murteessitan akkasiin natti murteessitanii fi viidiyoo kana adaraa rabbii adaraa namni haadha keessan jaalattan namni obboleettii keessan jaalattan namni maatii keessan jaalattanii homaa naaf hin godhina yeroo baay'ee isinitti boo'ee yeroo baay'ee isin kadhadheera yeroo baay'ee warri naa qaqqabdanis jirtu yeroo baay'ee inni dhuma ijoollee fakkeenyaaf daayipparii birriin hin dhufaa hin dhumaa fakkeenyaaf warrumti kitaabafillee waadaa naa galtanii warroonni tokko nama lamatu waadaa naa raawwate yaa haalli saala ayyaana waggaatii maalidha waan hundumaa ta'u karaa mijatu hin jiru naaf galasanii fi viidiyoo koo amma dhumaatti ilaalaati namatti sheerii naaf godha gadi bayeetoo ijuma namaa fuuldura dhaabadhee waan kadhadhu kanaan boodaa waayyuun kadhadhu jedheen waradaa wayin immoo isa qabalee jedhan sanitti deeme jechuudha. Gurwannoo suuqii xiqqashuu tokko walitti nama 5 ta'anii walitti nama gurmeessanii too namaaf kennu. Suuqii xiqqoo tokko namaaf kennu suuqitti marratti dhaabbadhee waanuma tokko fakkeenyaaf ciree ganamaafaa kana waan adda addaa kana irratti hojjedha jedheen waradaa deecha wala jechuudha. Nama 5 taatanii walitti gurmooftu jedhanii nama 5 taatanii walitti gurmooftanii hojjettu naan jedhan yeroo hunda gadi ba'anii naja namaa fuuldura dhaabachuurra yeroo hundumaa waa tokko jechuurra jedheen isa gurmaa'uun jalqabee garuu gaafa gurmaa'uu jalqabu kunoo mucaan koo har'a akkas taateetu na hedde maalan ta'a borummoo jechuun ma borummoo gaafa deebi'ee deemus akkasuma taatimoo akkaman godhamoo baadheetuma deemee dhaabadhee dhumoo isan jalqabe kana addaan kutumoo waanan godhu wallaaleen dhugaa rabbii sa'aatii tokkoon olidhaan ishiin boossee garuu qo'isti maalifan daawwattoota koo faana mari'adhu jedheen gara keessanitti viidiyicha riikardii gochuu jalqabee jechuudha. Ishiin sa'aatii tokkoon ol jechuun sammuun koo mana darbuu ga'utti boossee jechuudha. Baay'ee sa'a tokkoon ol boossee garuu qomee booda taa'ee gaafa yaadedhu maafan riikardii godhee tokko daawwattoota koottis waliinis mari'adhu waliinis haasa'uu waan siniin jettan jechuufan jedhee maalan gochuu qaba. Yaadni koo yaada gadheedhamoo jechuu yaada kana yaaduma gaarii dhadheen fudhadhee maaliif yeroo hunda nama fuuldura dhaabachuurra yoo haal takkaadhaan suuqittiin mallee namni 5 iyyuu nagaa jechuudha namni 5 2,200 yoo naa kenne 10,000 xiqqoo suuqi xiqqoo jalqabuu nan danda'a. Isan yaade beektu maaliif yeroo hunda bakka duddumatti illee baadhee maal godheellee achi keessa dhaabadhee yoon hojjedhe wayyaa
yoon godhe wayyaa jedheen biraa deeme. Maqaa jedheen deeme. Amma garuu akkasitti gishiitti dhiitee akkasitti ujettee qafattee boossee maraattee hoggaan ol seenu bakka amanuudhuma dadhabde. Anuma ol seenu boochuma ishiitti gadi lakkifte. Nama orma faana miti anooltee abbaashii faana abbaashii biradhaan turte. Garuu amma waggaa 8 ta'uuf deemte anaan na barte bakka. Naanuma biraa baate ijoollee araasii beektu araasii gisee ji'a 7 mi'uma tokkoon kaasii waanuma tokkoon kaasii namaan jedhan akkas taate jechuudha. Na biraan deemini na biraan socho'ini anuma bira taa'ii juma keessa na ilaalaa oolii akkasuma godheetti. Akkasummoo yoon godhaa oolee daayipparii ishee amma lakkoofsi baay'ee dabalaa jiraas oolee. Dur anini kuma sadii naannoo 3 ji'aan fixu amma naannoo gara ji'a meeqaan fixu deema seetanii amma gara guyyaa 5 2,000 bitamti. An guyyaa 5 jechuudha 2,000 bitamti. An guyyaa 30 kalaalaa walitti herreega. Gara 15,000 oliyyuu na gaafachuu danda'a jechuudha ji'atti maaliif mindaadhuma abbaatiin oliyyuu ta'uuf deemaa jechuudha jechuun amma fakkeenyaaf waan hundumtuu jira. Kanaaf jedheen itti yaadee ol buusee gadi buusee yeroo hunda hojjechuu waan danda'a harki koo nagaadha jedhee ol buusee gadi buusee amma ndawannoo jedhodheen wajjiniin kana hojjechuu eegalee jechuudha. Waan akkasii kana yaadee inni iyyuu suuqittiin himtu nama 5 barbaadee olitti gurmoofne garuu raawwatu isaan beeku ganaa suuqidhuma duwwaadhuma isaa amma ishiin geessu xiqqashuu takkadhaan nama 5 olitti nama gurmeessu. Ishumallee akkasumaan argadheetu hafuura baafadhee yoodhuma daayipparii mucaa kootillee naa danda'ee jedheetan waan akkasii kana yaalaa jira. Garuu akkaman godha kun boo'icha ishiin argitu miti jechuu ishiin argitu miti maal godhume akkam godhume. Maatiin koo jechuun akka haadhaattis akka abbaattis akka obboleessotaa kootittis ani ni ilaalu daawwattoota kooti. Daawwattoota koo maal naan jettu mee waan isin naan jettanii waan isin naan jettan fudhachuudhumaafanii ilaalufanii dhugaa rabbii boo'is dadhabee sammuun koos na darbee iji koos na keessatti badaa jirti dadhabaan jira. Maal naan jettume waan naan jettamee natti maa waan godhinaan jettanii waan isin ta'inaan jettan hundumaa gochuudhaaf narraa wannoo qaba. Narraa wadha jedheetuma yaadaa meestii maal na gorsitu maal naan jettu waan isin naan jettan hundumaayyuu meestii amiin jedheen fudhadhaa koomentii irratti naa barreessaa. Warri amma dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffattanii ilaaltanii fixxanii koomentii irratti naa barreessaa. Waaqayyo koo sinaa eebbisu. Galatoomaa guddaa isaa eebbifamaan siniin jedha. Yommuu naa raawwatee dugdatti baadhee achi keessa dhaabadhee hojjedha ta'ee sinittan agarsiisa. Suuqittiinis maal akka ishii fakkaattu maal akka ishiin taate sinitti agarsiisuu hin danda'a. Kanaafiyyuu siniin jedha guddaa isaanaaf galatoomaa. Barri keessan manni keessan eebbifamu rakkinni akkasii immoo mana keessan isin galini isin bira isin dhufini siniin jedha nagaan naaf tura.